Kun Radio Afuura Biyyaati. Raadiyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Bokkaarroo baajira qilleensi hin banne minaanni facaafame alaa ga'eera halluun dinuu magariisa gaafa gola isa baaseentu garuu gumbiin qullaadha wanti nyaatamu hin jiru sanatu beela jiidhaatti fakkeeffama alaatti gaafa laalan jira keessa gaafa seentee laaltu hin jiru. Toletti naafuufi. Walaloo kana akkas jechuudhaan kanan barreesse mata dureen isaa beela jiidhaa jedhaga. Jala bultii badii dhufa beela jiidhaa mallattoo warraaqsaa barii lafaa jala dacheetti dallantee jinni baatii boonni ifa baattu waliin ofirra deebiti. Tikeeti kan beenneen loowwanni goolamti akka callee citee biyyarra facaati. Hattoonni gurguddoon xixiqqoo fannisu. Gabbataa buusanii yelbataa yaabsisu. Minaan warra raatuu bonaa ganna nyaatu. Qe'ee warra ngaatu gindiifaa muratu. Sabni daa'imoomee ursaan raffisu. Buddeen borillaanneef abjuudhaan nyaachisu. Yaaddoo jireenyaatiin guddaan unkurama. Argaa bultiif jaama. Akka gaangoo rimaa afaan luugamama. Duufa qabee dhalaa. Duufa beelli jiidhaa. Attam jirtuun dhaggeeffattoota keenya Raadiyoon Afuura Biyyaa sagantaa ishee guyyaa irraa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya torbee darbee keessatti asoosaa Abreham Tesfaye Gudina waliin maree eegallee turre kutaa lammaffaa har'a qabannee dhiyaanneerra. Ayyaanni hogbarruu itti dhalatu moo ittiin dhalatu? Hojii hogbarruu keessatti rakkoonni guddaan maali? Dhimmoota jedhaniif kabiroo irrattis Abraham waliin har'a maree gaggeessina. Yoo dhaggeeffatamaa oolan kan nama nuffisiisne walaloo isaarraa nu hubachiisaa Abraham nu waliin tura. Egaa isinis hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerraa turtii gaarii. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Dandeettii waa barreessuu, dandeettii hogbarruu itti dhalatu moo ittiin dhalatu? Gaaffii bareedaa na gaafatte. Gaaffiin kun gaaffii yeroo adda addaatti anammaan dura gaafatamee darbee fi ibboo namoota hedduuti. Akkasumas gaaffii deebiin itti laatamee darbuu qabaadha. Ayyaana barreeffamaa itti dhalatu moo ittiin dhalatu gaaffii jedhu kanaaf. Waggaa 5 dura yuunivarsiitii Haramaayaatti barataa ikoonomiksii waggaa 3ffaa ta'e otoo hin jiru kitaaba koo jalqabaa kitaaba asoosamaa Kudhaama Jaalalaa jedhu akkuma maxxansiisee gabaarra oolcheenii gaaffiif deebi'anii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jedhuu fi kibxata galgala darbu faana taasisa irratti gaaffii jaallanneen ajaa'ibsiifamaan na gaafatte sana har'allee nan yaadadha. Gaaffichi akkas kan jedhu ture. Abraham gama tokkootiin ati barataa ikoonomiksiiti. Gama biraatiin ammoo kitaaba asoosamaa tokko dhiyeenyatti magaalaa irra oolchitee jirtu. Kun akkamiin ta'uu danda'e kan jedhu ture. Kana jechuun gaaffii tamma na gaafatte wajjin wal fakkaata. Gaaffii ayyaana barreeffamaatti dhalatu moo ittiin dhalatu isa jedhuuf
Egaan anis gaaffii kana deebisuun dura durseen bu'uura ilaalcha kootii ani kanarratti qabu lafa kaa'adhee darbuu yaada. Innis maali? Dhalachuu jechuun afuurri foon uffattee ergama murtaa'e tokko dalagdee darbuudhaaf gara biyya lafa kanaa dhufuu yoo ta'u, du'uu jechuun immoo yeroon ergama kanaa xumurame kenna sitti laatame sanaan fayyadamtee dirqama sitti laatame sana baattes baachuu baattes yeroo ati itti herrega buusuu fi gara lafa dhufteetti deebituudha. Jiraachuu jechuun immoo gaaffii kana lamaan gidduu turtii dhalli namaa biyya lafaa irra godhu akka ta'ettan hubadha. Egaan loltuun tokko akkuma meeshaa hidhannoo lolaa malee gara dirree waraanaatti hin ergamne, namni tokkos gaafa biyya lafaa kanaa dhufu ergamatti laatamee ergama sana baachuu gaafa dhufu kenna ittiin ergama sana baatus itti laatameeti kan inni dhufu malee callisee akkasumaatiin biyya lafaa kanarra dhufee jiraatee akka darbuuf hin ergamu. Egaan akkuma ati beektu namni tokko kenna isaa ganamaa kana yeroodhaan of keessatti argee garuma sanatti yaada yeroo fi humna isaa qajeelcha. Kaan immoo turee of keessatti arga. Kaan utuu of keessatti hin argin darbus immoo hin jira. Kanneen of keessatti hin argin jiraatanii darban keeyaatti akka fakkeenyaatti yoonsii fudhadhe yookaan of keessatti hin agarre ta'a yookaan gara mul'ata isaanii kanatti of qajeelchuuf sodaatanii namoonni baay'een maal godhu seetee miindeffamanii miindaadhaan qacaramanii mul'ata isaanii of keessatti ajjeesaa mul'ata qaama tokko yookaan dhaabbata tokko bakkaan ga'uuf yeroo isaan itti socho'an agarta. Kana jechuun hanga jiraatan sanatti isa kan isaanii isa keessa isaa jiru sana yookaan hin agarre ta'a yookaan ammoo arganii wareegama wanta sana baasuuf isaan kaffalchiisu sana kaffaluu sodaatanii darban ta'uu danda'a. Egaan gara dubbii gaaffii keetiitti gaafa dhufnu silaa utuu kenna barreeffamaa kana baratanii itti dhalatu ta'e ani itti hin dhalanne. Haa ta'uyyuu malee garuu ammaan duratti kitaabota 3 maxxansiisee gabaarra oolchee kitaaba saba koo biratti naa jaallatamee fi ajaa'ibsiifattoota hedduu itti horadhee sana gabaarra oolchuu danda'eera. Sanumaan mul'isaa ani akka kennaa yookaan ogummaa litireechariitti sadarkaa kaa'amee jiru waanan qabadhee jiru hin qabu. Haa ta'uyyuu malee garuu hojii waa'ee ogbarruu irratti hojii namoota bira ga'ee namoonnis bilchaataa fi hojii ba'eessa ta'uu sana himanii dhiyeesseeras dhiyeessuuttanis jira. Egaan yeroon kana jedhu barumsi ogbarruun barbaachisu jechuu koo miti. Haa ta'uyyuu malee anaaf gaafa dhuftu fakkeenyaatiif ogummaa baay'een wantoorraati ka'a. Maatii kee fakkeenya godhattee yerootti kaatu jira. Namoota naannoo keetii ogummaa sanarra bobba'anii jiran yerootti fakkeenya fudhattee kaatu jira. Akka fakkeenyaatti yoonsi fudhadhee dhalattoota Oromoo naannoo Arsiitii ba'an baay'ee isaanii yoo fudhattee kaattota fiigicha fiigu. Egaan ammaan dura maaltu ta'e kaattuu tokkotu ba'e naannoo sanatti beekame. Maatiin ijoollee isaanii barumsaatiin yookaan ogbarruutiin yookaan waan biraadhaan akka isaan mul'atanii ba'an fedhu osoo hin taane akka ilma abaluu naa fiigisa jedhu. Akka ilma abaluu naannoo sanatti fiigichi ittiin beekamee fakkeenyummaanis wanta mul'atuu fi ijoollee isaanii gara sanatti guddisu. Yeroo baay'ee haala sanaatiin wal ilaalaa ba'a. Naannoo Wallaggaa yoo fudhatte immoo ijoollee baay'een kan isaan ba'an barumsaatiin. Sababa sanaatiif maatiin yeroo hundumaa mucaan koo dooktara naaf haa ta'u mucaan koo xiyyaaraa kaachisu akka ilma abaluusa jedhu. Fedhii fi ilaalcha sanaas wanta qabanii fi ijoollee isaanii gara sanatti daayirektii godhu. Egaa waa'ee kenna ogbarruu kan koo wajjin ol qabsiisee gaafa dhufu ani maatii daldalaa kiyaan ba'e. Maatii daldalaan jireenya wallaansoo qaban kiyaan ba'e. Haati koo barreessituu kitaabaa miti. Abbaan koo barreessituu kitaabaa miti.
Naannoo kootis magaalaan keessatti dhaladhee guddadhes ollaa kootis barreessaanii fakkeenya godhataa guddateen qabu hangaruu warra barreessaadha. Suni maal mul'isaa kennaan ogbarruu kuni dandeettiin ogbarruu kun fudhattee akkati wajjiniin baatuudha kanarraati hubachuun danda'amu. Egaa yeroon kana jedhu barumsi hin barbaachisu jechuu miti. Haa ta'u iyyuu malee an kana jechuutti jiru baratteef barreessaan taatuudha. Kennaa dandeettii ogbarruu barumsaatiin yoo horatte tarii dalagaa barreessitootaa qeequu dandeessa akka saayinsii akka barumsa isa barattee ittiin ogummaa horattee baateetti. Haa ta'u iyyuu malee garuu barsiisaan dubbisee sitti hima kutaa keetti isa dubbiseef isa jiru sana dhufee sitti hima. Barreessaan ammoo dubbisee ofitti hima. Barsiisaan isa beeku sana barsiisa. Barreessaan ammoo isa bare sana barreessa. Tarii namni seedaaf yaadamee ogbarruu barate qeeqxuu barreeffama barreessitootaa ta'uu ni mala. Qeeqxuu jechuun ammoo akka haadhoo waraabettii ishee kan ofii gochuu hin dandeenye dhala ishee gorsite sanaadha. Haadhoo waraabettii ganama tokko maal goote seetaa halkan tokko kaate dhala koo har'aa kaastee isa boqquu gadi buustee okkolaa deemtu kana dhiisiiti akkuma bineensota warra kaanii boqqoo ol qabadhuutii deemii jettiin. Mucaan kunis gorsa haadha isaatii dhaga'ee haadha koo isatti jette kana gorsa bareedaadha nan fudhadha hojiirra soolchuu nan yaada garuu mee akkaataatti okkoluu dhiisanii boqqoo ol qabatanii deeman na dura bu'iitii natti agarsiisi jettiin. Dhaloonni amma ammoo egaa qeeqxuu yookaan nama isa gorsu dhabe osoo hin taane nama isa dura bu'ee karaa isatti agarsiisudha. Hojii ogbarruu keessattis, adeemsa siyaasaa bulchiinsa keessattis, hojii amantii keessattis, waa'ee amantiis yoo ta'e isa nama nu barsiisu dhabne osoo hin taane isa nu barsiise sana nama nu dura bu'ee nutti agarsiisudha kan nuti dhabne. Egaan akka barumsa ogbarruu fudhataniitii fi barreessaa ta'uun hin danda'ama utuu ta'e waggaa waggaatti akkuma beektu ogummaa ogbarruutiin namoota kumaatamatu Oromoota kumaatamatu eebbifamaa oola. Kana jechuun uummanni Oromoo barreessaa kumaatamatti lakkaa'amu qabaata ture jechuudha sila. Garuu dhugaan jiru sana miti. Barreessitoonni Oromoo amma mul'atanii jiran kan qubaan lakkaa'amanidha. Egaani hojiin barumsaan kan argatamu ogummaan ogbarruu kuni faayidaan isaa maanni yaadi barreessaa galaana kallattii hundumaarra dhangalaa'a. Seerri kuni maal godhaa kallattii hundumaarra isa dhangala'u kana walitti qabee akka lolaaboo sirrataa keessa yaa'u tokko boo sanatti deebisee boo sanarra yaa'ee dhaqee lafa barbaachisu sana biqiltuu sooruus yoo ta'e lafa jiisuus yoo ta'e kabiraaf oolmaa biraaf ooluufis yoo ta'e daarektii godhee humni sun yaaddi sun akka hin facaaneef walitti qabee yeroo inni adeemsisu agarra. Isa sanaatiif gaafa kana jedhu egaa barreessaan tokko utuu ogummaa ogbarruus itti dabalee qayyabatee qoratee adeemsa yeroo wajjin adeemuu danda'a. Yaadi isaa suni yaadi bal'aa gargar faca'ee suni toora qabatee taargetii isaa akka inni rukutuu fi isa fayyada. Egaa ani gabaabumatti maalin jechuu barbaada kennaa ogbarruu kana jalqabaa ittiin dhalatta akkuma kennaa warra kaanii akkuma ganama siin jedhee dursee akkuma sittime gaafa biyya lafaa kana dhuftu kennaa tokko qabattee dhufta. Kennaati qabattee dhuftu immoo kennaa garaagaraati. Isaan keessaa tokko kennaa barreessuudha. Barreessaan isaadhuma sanaatiin kenna sana fudhatee dhalata. Egaan mucaan jalqaba dhalatte immoo akkuma dhalatteen hin deemtu. Namoota kanaan dura deemantu qabee shaakalsiisa. Akkaataa akka adeemanitti agarsiisu. Inni isin ilaala. Hawaasaaf naannoo isaa dhaggeeffata. Hawaasa duukaa riyaaktii godha. Sanaan guddataa akkuma deemee of danda'ee deemu barreessaan isaadhuma sanaatiin kennaa fudhatee dhalate sana hojii namoota kanaan duraa dubbisuudhaan hawaasa isaa ilaaluudhaan
dhaggeeffachuudhaan yeroo inni itti kennaa isaa sana gabbifatu agarra. Yeroo sana immoo maal jenna itti dhalate jechuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee ittiin dhalata jalqaba. Isa ittiin dhalate sana guddifatee gabbifatee yeroo inni deebi'ee itti dhalatu agarra. Namoonni baay'een ogummaa ogbarruu kana barnootaan arganneerra jedhanii yeroo isaan dalagaa barreessaatti seenanii in agarra. Tokko tokko kitaaba tokko irratti. Haa ta'uyyuu malee barumsatti baratte yaada si burqisiisa miti. Akkaataatti yaada burqisu barsiisuu danda'a. Barreessuuf immoo yaadi burquu qaba. Barreessuufi bal'istee ilaaluu qabda. Bal'istee yaaduu qabda. Qaroo hawaasi ittiin ilaaluurraa addatti aangilii addaatiin yeroo itti ilaalte fakkeenyaatiif foddaa mana tokko namoonni warri kaan akka foddaatti ilaaluu danda'u. Garuu barreessaan immoo foddaa ta'ee manicha fayyaduu sana gararraatti yaada bal'aa ture hubannoo addaa ture in argu. Garuu kan namoonni hin hubatin sana caalaatti yeroo inni itti hubachiisutu jira. Sana immoo kennaadhaan bilchinaan yoo fidde malee barumsaatiin adeemsa jiru seera isaa illee akka kaalkuleeshinii herregaa wanta hojjettee foormulaanii adda ta'e lafa taa'ee sochootu miti. Gabaabaatti haala kanaatiin si deebisuu yaada gaaffii kee kana. Baay'ee gaariidha Abraham. Kennaan waa barreessuu uumamaan hin argama. Isa uumamaan argame kan ammoo barnootaan muuxannoo keessaa shaakalaan jabeessaa guddisaa itti guddachaa adeemuu yaada jedhu qaba. Baay'ee gaariidha. Mee amma immoo gaaffii gara biraan si gaafadha. Kunis rakkoo yookaanis gufuu namoota hojii hogbarruu irratti bobba'an rakkisu ilaallata. Maa inni rakkinni inni guddaan namootni hojii hogbarruu irratti bobba'an isaan qunnamu? Maa inni chaalenjiin keessan inni guddaan Abraham? Kanallee gaaffii bareedaa gaaffii qaamni hedduun irratti hubannoo argachuu qabu. Akkasumas hawaasni Oromoo isa kana hubatee maal gochuu akka qabu ergaan irratti dabarfadhu. Gaaffii na taasisuudha. Egaan waa'ee ogbarruu gaafa haasofnu ogbarruus haa ta'uu fakkii kaasuunis haa ta'uu muuziqaa dalaguunis haa ta'uu kenna garaagaraa hundinuu walitti qabatamee aartii ka jedhu jalatti ilaalama. Aartii edda jedhame booda immoo namoonni dalagaa kana hojjetanii aartistootaa jedhamu. Egaan jalqaba aartistoota kanaa hundumaa galatti kan Oromoo qofa osoo hin taane dalagaa hojii aartii irraa aartistoota bobba'aa jiranii dalaguutti jiranii akkaataa fedhii yaada isaanii adeemsa isaaniif dalagaa isaanii irratti hundoofne mee jalqaba bakka sadiitti irraa ilaallu. Isaanis maal yoo jettee tokkoffaan aartistoota aartiif jiraatan. Lammaffaan aartistoota aartiitti fayyadamanii bizineesii dalagan. Sadaffaan aartistoota sabaati. Aartistoota aartiif jiraatan gaafan jedhu maali akkuma beektu sadan kana keessayyuu kennaan jira. Kennaa sanatti akkamittiin fayyadamu isa jedhu irratti kan haasofnu. Egaan aartistoota aartiif jiraatan namoota akkamiiti jennee yoo fudhanne miira isaanitti dhaga'ame hin barreessu, waan argan hin barreessu yookaan sirbaanis haa ta'u fakkiidhaan hin mul'isu. Kan isaan kana godhanii isa beekan isa keessa isaanii jiru sana kennaa isaanii kanatti fayyadamanii hawaasaaf namoota biroo biraan ga'anii ittiin barumsa laachuuf osoo hin taane fedhii fi dandeettii keessa isaanii jiru kanatti fayyadamanii miira isaanii baafachuuf. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko yeroo waa tokko keessa galtu namatti callisteema namatti haasoftee yoo haasofte si salphatu jira miirri.
haaluma sanaatiin kenna isaanii kanatti fayyadamanii miira isaanii kana yoo baafatan itti salphata. Fakkeenyaaf namni fakkii kaasu tokko magaalaa keessa otoo deemuu waa argee yoo miirri isaa tuqee galee fakkii kana yeroo kaasee xumuru isa boqota. Garuu fakkiin kun nama sadaffaa bira sin gahin gabaarra sin oolin barumsi isaa kana jedhee sin ibsamin malee namni kun kenna isaatti fayyadamee boqoteera, keessa isaa boqochiiseera. Asirratti wanta na hubachuu qabdu artistiin kuni kenna isaa kanatti fayyadamee miira isaa ittiin tasgabbeeffate ittiin of fayyade malee ofirra darbee dalagaa biraan hojjenne. Kanaafiyyuu namoota akkasii waa'ee rakkoo hojii irratti gaafa kaasnu waa'ee isaanii tuquun barbaachisaa natti fakkaatu. Maaliif artistiin kamiyyuu hojii isaa iddii hojjetee booddee hojii isaa kan inni hojjetu ofii isaatiin mana isaa keessatti. Fakkeenyaaf barreessaan tokko gaafa taa'ee waa barreessu nama isa barbaachisuu dhiisuu danda'a. Mana isaa keessa taa'ee yaadi isaa harka jira, iji isaa harka jira, muuxannoon isaa harka jira. Mana isaatti taa'ee dalaguu danda'a. Gaaffii biraaf rakkoo biraan kan inni isarra ga'u isa dalage kana qabatee gaafa ala ba'u gaafa namoota biraan ga'u gufuulee irra ga'anidha malee isa dura wanti dubbatamu hanganatti wanta jiru natti hin fakkaatu. Maaliif barreessuuf kanatti fayyadamtu waraqaa fi qalamaa. Inni kun immoo waraqaa fi qalamaa dhabuuni rakkoo hanga kanaan duraattis waraqaa fi qalama barreessaan dhabee jedhamu. Naquunnamees utuu jedhamus argee hin beeku. Isa booddee garuu gara maxxansaatti adeemuu maal irratti rakkoon yoo isa quunname malee. Egaan waa'ee artistoota aartiif jiraatanii akkasii yoon darbee amma immoo waa'ee artistoota aartiitti fayyadamanii bizineesii ittiin dalaganii yoon sitti hime jalqabuma irratti uummanni tokko sabni tokko wanta dhaga'uu fedhu dhaga'a. Wanta barbaadutti yaada laata. Na hubatte? Egaa uummanni sun sabni aartiin sun irratti hojjetamu artistiin aartiitti fayyadamee bizineesii dalagu kuni jalqaba fedhii uummatichaa qorata. Uummanni kun maal fedha? Maal barbaada? Yeroon kun yeroo maaliiti? Isa jedhu qayyabatee fedhiima isaanii qayyabatee aartiitti fayyadamee muuziqaas yoo ta'e istuudiyoo seenee meeshaadhaan bareechee qindeessee maaladhee isaanumatti dhiyeessa. Silaa masaayyuu wanta barbaadan wanta ta'eef akkuma wanti sun baheen akka irratti fudhatu. Gabaa gaariis argataa. Isa booddee aartii kanatti fayyadamee bizineesii isaa dalagataa, galii argataa, ittiin jiraataa, jiruuf jireenya isaa geggeessa. Namoonni akka kanaa fakkeenyaatiif yoon si fudhadhe yeroon kun yeroo maaliiti? Yeroo cidhaati? Egaa yeroo cidhaa itti ta'e namoonni cidha isaanii geggeeffatan kun sirba cidhaa wanta fedhanii fi yeroo kana irratti sirba cidhaa yoon hojjedhee gabaarra oolchee galii gaarii argamsiisu wanta naa danda'u fedhe warra walaloo barreessutti walaloo cidhaa akka barreessaniif himataa, warra yeedaloo hojjetanitti yeedaloo akka hojjetaniif himataa, yeroo isaa eegee muuziqaadhaan istuudiyootti qindeessee jarumatti deebisa. Sanaatiin jarri immoo silaasaa uummanni immoo isuma fedhan sana wanta turee fi hin milkaa'aa jechuudha. Kabiraan immoo yoo gatii uummatni barbaadu qofaaf osoo hin ta'in gatii horiitti argatuuf jechuudha kun. Gatii horiitti argatuuf. Fedhii ilaalee dalagaa. Hojiin bizineesii silaasaa lafa waa barbaadamutti waa dhiyeessita. Tarii uummati sun fedhii garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu fedhiin uummataa inni kaan biizinasiin argachiisu ta'a tarii yoo achirratti hojjeteef. Egaa namni biizinesiin kun kallattii tokkoon gaafa laaltu envaayiromentii isaas ni laallata. Biizinesii itti dalagaa jira. Envaayiromentii isaa gaafa siin jedhu hojii isa milkeessu, hojii rakkoo jiruuf jireenya isaa irratti rakkoo hin fidne. Hojii adeemsa isaa borii irratti illee gufuu hin taane ilaalee fakkeenyaatiif artistiin bizineesii ittiin dalagu qilleensa duukaa qilleensaa. Ifaadha?
mootummaan tokko dhufa mootummaa dhufe sana duukaa faarsaa mootummaan sun gaafa kufee mootummaan biraa dhufu immoo mootummaa isa dhufe duukaa mootummaa biraa abaara suni maalitti adeema qilleensa laalanii duukaa qilleensa haala laalanii duukaa jijjiiramu aartiitti fayyadamanii jiruuf jireenya ofii mijeeffachuu fedhii dhoksaa qabeenyaaf wantoota garaagaraa horachuu keessa kee jiru sana ittiin milkeeffachuu inni kunis islaama isaayyuu hojii hojjetu irraati sababa galii argatuu fi hojiin hojjetu sunis immoo namoota dalagaa kana irratti bobba'an sababa hawwatuu fi rakkoon maallaqaa kaapitaalaa gargaarsa garaagaraa isa barbaachisa jedhee badaa yaadu. Egaa rakkoo guddaaf kan irratti haasa'amuu qabu rakkoon jira kan jennus immoo gama qabxiisa sadaffaa jiru artistoota sabaa barreessitoota sabaa sirbitoota qabsoo sabicha egaa isa kanatti gaafan si dhufu akkamtu jira seete wanto tokkotu jira maqaa barreessaa kanaan irraanfadhe barreessaa kitaaba afaan Amaaraati baroota 70 keessa kitaaba kan inni maxxanse kitaaba isaa sana gatii kitaabichaa dugda irratti qarshii 10 jedhee barreesse egaa gatiin kitaaba tokko yeroo sana qarshii 10 jechuun baay'ee qaaliidha jechuudha kitaabi sun yeroo warra kitaaba gurguran itti laatu gatii sababa guddistee fi uummanni bituu fedhaan jiru ittiin jedhu namichi kun maal godha kitaabi isaa already gabaarraa faca'eera waa'ee kitaabicha keessa maal akka jiru ergaa isaa maal akka barreesse sababa beekuu fi yeroo qarshiin 10 itti baay'ata jedhamu namichi kun maal godha mana jireenyaa isaa gurguree qarshii argateetiin gabaarra deemee kitaaba isaa kana deebisee bituutti ka'a. Kitaaba isaa kana deebisee bitee funaanee itti gabaarraa fixee booddee bakka mana jireenyaa hin qabu mana jireenyaa isaa gurgureera. Meeksikootti kan argamu hoteela D Afriik jedhu. Achi keessaatti kutaa tokko kireeffatee jiraachuutti ka'ee jedhama. Egaa taansee jireenya akkamii akka sabboonnamu tilmaamuu dandeessaa dhumarratti namichi kun kuticha keessa utuu jiraatuuti dhukkubsatee kan inni du'e. Edda namichi kun du'ee booddee kitaabi isaa kun barbaadamutti ka'a. Gaafa yeroon isaa ga'u gaafa waa'een inni kitaabicha keessatti barreessu gaafa sabichaaf ifu deebi'ee barbaadutti ka'a. Sana jechuun maal jechuudha silaama isaayyuu barreessaan sabaa farda bitini farda dura buutee gaarii gotottu barreessaan sabaa of farda yoo ta'e uummatichi immoo gaariidha dura bu'eeti kan inni gototu irratti immoo iji barreessaa akka ija harraagessaati ija harraagessaa jechuun ija fagootti arguudha samii keessa teessee asii gadi fagootti wanta agartu iji barreessaas hojiin barreessaas akka kana isa dhufaa jiru fuulleetti arguudha qaalluu sabichaati egaan kanarratti hundaa'e barreessaan waa tokko barreessa waa'ee akkuma sitti mee barreessaan sun barreessaa sabaati dalagaan isaa dalagaa sabaati saba tokko keessa immoo rakkoon dinagdee jira rakkoon hawaasummaa jira rakkoon siyaasaa jira egaa gaafa sana dalagu akka barreessaa isaa bizineesii ittiin dalagu wanta uummanni fedhu dhaggeeffatee dalaga osoo hin taane wanta uummataaf ta'uu qabaa jedhu dalaga yeroo sanatti dhugaa barreessichi barreessaa jiru fedhii uummanni yeroo sana keessa jiran barbaadanii walitti bu'a fakkeenyaatiif yoo fudhadhe uummanni yeroo sana keessa jiran sabni yeroo sana keessa jiran lammii yeroo sana keessa jiranii gugee jedhanii haammatanii kan isaan jiranii barreessaan immoo lakkii inni isin baattanii jirtan kun gugee miti bofaatti jedha
maal ta'e namichi kun mataan isa sirrii miti yoo isa agarru caalaa isa inni nuun jechaa jiru amannaa kunoo gugee argaa jirra gugeedhaatti barreessaan lakki gugee miti bofaatti waggaa 10 booddee ajennu gaafa yeroon dhufee darbu uummanni suni dhugumattiyyuu inni isaan gugeedha si'anii baataa turan bofa ta'uu baru. Barreessaa baloo balukkoo kana dursee nutti mee tureemi nuuf nuun galle malee nama kana barbaanne agarree galateeffannee badhaasuu qabnaa jedhanii qabu. Gaafa isa barbaacha ka'an inni immoo nama kitaaba saayyuu irraa bitu dhabee liqiidhaan qabamee rakkinaan qabamee yaaddoo jireenyaatiin qabamee lubbuun isaa dabarteetti. Egaa yeroo baay'ee hojiin barreessaa sabaa ijanni facaasu yeroo suma wantoon godhatu firiin agarsiisu. Gaabbiitu gidduu jira. Gaabbii sana gidduutti kan miidhamsi guddaan dararamni guddaan barreessitoota sabaa irra gahu. Barreessitoonni sabaa yeroo hundaa ija jabeeyyiidha. Yaaddoo jireenyaatiif jecha dhugaan dhossan. Isaan abukaattoo dhugaati. Jiruun isaaniif jireenya isaanii mijeeffachuuf jecha fedhii lubbuu isaanii hir'isan. Sababa kanaatiif yeroo baay'ee umurii malee yeroo isaan ajjeefaman agarta. Fakkeenyaaf Akka Baayiluu Girmaa fa'aa kaasuun hin danda'ama. Yookaan utuu isaanii yakkamanii mana hidhaa galanii dararamanii agarta. Yookaan utuu isaanii biyya isaanii lammii isaanii gatanii lubbuu isaanii oolfachuuf gara biyya biraatti godaanan agarta. Yeroo baay'ee barreessaa sabaa bakka biraan illee lakkoon kanaarra jira. Hundumaallee ittamanee lubbuun isaa eeyyamtee sababa fudhateef rakkoon wanta dhalataniif ta'anii jiraatanii darbuun iyyuu waa tokko. Egaa gaafa hubannu barreessaan sabaa akka loltuu meeshaa baatee dirree lolaa jiruuti. Loltuun meeshaa baatee dirree lolaa jiru qabsoorra jira. Yeroo kamittiyyuu lubbuun isaa darbuu dandeessi. Utuu sanyii isaallee bakka hin buufatin. Utuu dalagaan eegalee nama harkaa fuudhee itti fufuuf hin mijeeffatin tasaa addunyaa kanarraa darbuu danda'a. Egaa sun akka jirutti ta'ee gara barreessitoota uummata Oromoo fi hojii og-barruu yeroo ammaa kanarratti danqaa ta'anii jiran gaafan sii kaasu. Yeroo ammaa kanatti akkuma itti beektu fakkeenyaaf dalagaalee afaan Amaaraa fi afaan birootiin hojjetamaa jiran yoo ilaalte namoonni abbootiin qabeenyaa maallaqa gurguddaa qabanii dalagaa kana akka indaastirii tokkotti akka madda galii tokkotti ilaalanii irra bobba'aniiru. Sanarrayyuu darbanii fakkeenyaaf dalagaan afaan Oromootiif afaan biraadhaan dalagamu yoo laatte fuudhiitti ilaali. Fiilmiin tokko yoo dalagame, fiilmiin afaan Oromoo tokko yoo dalagame, hanga dandeetti barreessichi maal hojjetaa jira? Rakkoo saba isaa hawaasa isaarra jiru, haalaaf jiruuf jireenya rakkoo isa mudatee hawaasi keessa jiru sana humnaaf dandeetti qabuun mul'isuu yaala. Yeroo ammaa kanatti immoo kanneen afaan biraan hojjetan yoo agarte fiilmiin isaanii baay'een kitaabni isaanii baay'een dalagaan isaanii baay'een dalagaa qabsoo osoo hin taane dalagaa bashannanaati. Saba isaanii sanatu dalagaa qabsoo keessa darbee fixee amma isteejii bashannanuu foon isaaniif lubbuu isaanii suga baasuu irra jira ta'e isaantu beeka. Garuu kan afaan Oromoo dhibbatti kanan beeku uummata Oromoo wanti bashannansiisu hin barbaachisu jechuu koo miti. Barreessaan jiru xiqqoodha. Humni jiru xiqqoodha. Sanatti fayyadamee waan dursuu qabu dursa. Wanti dursuu qabu tokko immoo garaa beela'eef daabboo hiixatta yookaan akkaataatti daabboon argamu itti agarsiista malee waa'ee jaalala saala faallaa lamaan gidduu jiran sana itti seenessitan miti. Yeroonis humnis sanaaf waan nun geenyeef haalli nuti keessa jirrus sana waan tan taaneef. Egaan
barreessitoonni baay'een amma dhaloonni amma dhufaa jiran keessumatti iyyuu dargaggoonni amma ka'aa jiranii dargaggoota ciccimoodha. Dargaggoota hubannoo gurguddaa qabanidha. Dargaggoota ammaa kanaa hin barsiista osoo hin taane karaatti agarsiista. Hin hojjetu dargaggeessi tokko hin hojjeta. Dargaggeessa gaafan siin jedhu dargaggummaa isaatti kennaa isaa argee kennaa isaa sana hordofuutti ka'e. Waa'ee qabeenya horachuu, waa'ee aangoo guddifachuu, waa'ee ulfina barnootaa maal sanatti hin jiru. Dargaggummaatti argee fedhii waamicha lubbuu isaarra goree sana duukaa bu'aa jira. Gama biraatiin homtuu tokko hin jiru. Garuu kitaaba barreessuuf carraaqa, kitaaba dalaguuf carraaqa. Kitaaba dalage sana fuudhee uummata biraan ga'uu hin danda'u. Sababni isaa tokko indaastiriin kana irratti bobba'ee hin jiru. Ammatu manni maxxansaa dalagaa afaan Oromoo irratti hojjetu jiraate dalagaa barreessitootaa fuudhaa hin gulaalaa anaafis sabichaafis barreessaa kanaafis bu'aa qabaasa jedhu harkaa fuudhee illee gabaarra oolchee bu'aa argamu wajjiniin hirmaachuu danda'a. Ija sanaatiin ilaalee kan gochaa jiru hin jiru. Gama biraatiin immoo nama gara dinagdeetiin isa tumsuu hin qabu barreessaan Oromoo. Kana dhabuu isaatiif sababni immoo maali? Tokkoffaa yeroo baay'ee adeemsan adeeme keessatti namoota abbootii qabeenyaa tokko nan haasofsiisaa dalagaa kanarratti akkana gargaaranii. Tole jedhanii ka'anii mamiin tokko keessa isaanii dhufa. Mamiin sun immoo maali? Yeroo baay'ee afaan Oromoo barreessuuma qofaatiif yeroo ija shakkiitiin ilaalaman jira. Akka wanta siyaasa mootummaa mormuu wanta ilaalamutu jira. Sababuma afaan Oromoo ta'e qofaaf. Isa afaan Oromoo sana dalagdee garuutu afaan Amaaraatti jijjiirtee geessite salphaatti kan simatanii afaanuma Oromoo ta'uu isaatiin shakkii bor sababa kanaatiin bizineesii koo irratti rakkoon dhufinnaa kaampaanii koo irratti rakkoon dhufinnaa isa jedhu utuu si gargaaruu fedhullee gargaarsa sana qusatu jira sodaa dalagaa isaatiif jecha. Haa ta'uyyuu malee kanneen afaan biroodhaan dalagan yoo agarte fakkeenyaatiif fi fiilmiin tokko gabaarra oolee isa booddee koppii ta'ee baay'ate oriijinaal isaa baay'een gurguramne. Haa ta'uyyuu malee namichi fiilmii kana dalagee dursee ispoonsera baay'ee itti funaannate qarshii miliyoonatama ta'uu utuu dalagini yoo argateera. Oriijinaalli isaa sun tola iyyuu hayramuu koppiin isa baay'atu dhimma isaa miti. Itti tolee itti ga'ee dalagaa isaatti fufuu isaa kana agartu dalagaa biraa utuu hin hojjetu agarta ammas. Utuu silaati haala koppiraayitiitiin haala maallaqa dhabuutiin dalagaa isaa harkatti laafe ta'e hojii biraatiif yoon kaka'u ture. Maaliif at least amma barreessaa sabaa taatee jirtutti akka bizineesitti laatteen dalaginiyyuu malee dalagaa ittaanullee uummata kee biraan ga'uu fi gatiitti baastee deebisuu qabda. Maaliif liqaan maxxansitaa sana. Jeneraali gabaabumatti gaafan sii dhufu rakkoon jiru rakkoo gara maxxansanii uummata biraan ga'u yoo ta'u furmaanni isaa immoo namoonni maallaqa qaban kanarratti hirmaachuudhaan gama tokkotiin haala indaastiriitiin ilaalanii dalagu. Gaafa waa'ee furmaata kanaa kaasu iddoo sadiittan siireesii hima kanas furmaanni isaa qaama sadii bira jira. Qaaminni tokko barreessichuma mataa isaati. Qaaminni lammaffaa uummata dalagaan sun isa bira ga'e dhimma abbaa dhimmaati. Sadan abbootii qabeenyaati. Egaanii akkuma jalqaba sitti mee kenni garaagara. Waaqayyo gaafa qabeenya keellee fuudhee sitti laatu ofii keetii ittiin jiraatte akkati dabartu miti. Innis akka kennaatti nama tokkotti badhaadhummaa laatee maallaqa isaa sana saba isaa hawaasa isaa akka inni tajaajiluuf malee maallaqa ol irratti qabee akka inni darbuuf miti. So
qabeenya isaatiin hojii aartii tumsuu, hojii ogbarruu tumsuu, namoota kitaaba barreessanii fi hojii ogbarruu afaan Oromoo irratti dalaganiif ispoonsara ta'uun bira dhaabachuun gargaaruun akka fedhii isaatti, akka fedha isaa ta'etti osoo hin taane akka dirqama kennaama ergaman sila siin jedhe baachuutti ilaalee utuu dalage rakkoon amma jiru iyyuu hin jiru. Tole rakkoon kun gara abbootii qabeenyaatiin furamuu waanta dhiisee fi barreessaan immoo liqaa liqeeffatee maxxansiyaa jennu. Uummanni Oromoo immoo asirratti ga'e inni qabu kitaaba maaliif boo'icha iyyuu hin ta'in kitaaba afaan Oromootiin barreeffamee maxxanfame bitee dubbisuun hin dubbisin bitee iyyuu dhala isaatiif laachuun hiriyyaatiif bitee akka kennaatti walii gumaachuun fedha isaa osoo hin taane dirqama isarra jiru akka baachuutti ilaaluu qaba. Maaliif silaasaayyuu afaanni kuni afaanii hacuuccaa garaa jala ture galanni Waaqayyoof haa ta'u hanga tokko afaanii firii taateetti naasoftu afaan ogbarruu afaan barnootaallee ta'uu danda'eera. So carraa kaleessa dhiibbaa afaanicharra ture komataa turre. Sirnoota kanaan dura turan sana abaaraa turre. Sababa warra akkasiitiif kun akkas ta'e jedhama. Har'oo at least waan barbaanne tokko ittiin barreessinee ittiin dalaguu dandeenya. Maafi akkas ta'e ree? Uummata Oromootu qabeenyaan qabu. Uummata Oromootu abbootii qabeenyaan qabu. Saba Oromootu afaan isaa barreessee dubbisuu hin danda'u. Sababa kanaatiif uummanni Oromoo dhimma kanarratti illee itti yaadee akka kitaabaa fi dalagaawwan afaan isaatiin ba'u hordofee bituun barreessitoota fi artistoota isaa jajjabeessuun jabaadhaa jechuun bira dhaabachuun amileef jaalalatti agarsiisuun fedhee kan godhu osoo hin taane akka dirqama isaa ta'etti akka inni hubatuun fedha. Qabxii sadaffaa irratti dirqamii barreessaarra jira kanan jedhee fi barreessaan tokko gaman amma lamaan siin jedhen jijjiiramiyyuu hin argamin. Fakkeenyaatii fi abbootiin qabeenyaas gargaarsan godhiniif. Uummannis kitaaba bitee dubbisuu kanatti halaafu. Kanneen kana sababa godhatee hojii isaa dhaabuu hin qabu. Hanga isaa danda'ametti kallattii kamirrayyuu haa ta'u. Kallattii kamirrayyuu haa ta'u dalagaa isaa itti fufuuf hanga lubbuun jirutti. Maaliif namni utuu lubbuun jiru abdii kutate silaasaayyuu nama du'eedha. Garuu barreessaanis namni kamillee hanga gaafa du'utti abdii kutachuu hin qabu. Hanga gaafa du'utti qabsaa'uu qaba. Dhugaatti immoo waa tokko kanan ibsee darbuu barbaadu nuti barreessitoonni yeroo ammaa kana kaanee jirru kanneen wareegama kaffalluudha malee kanneen bu'aa irraa haammannu miti. Yeroon kana siin jedhu fakkeenyaatiif dorgaan dorgee walitti kenniinsa dullaa laattee beektaa? Fageenya murtaa'e walirraa dhadhaabatanii namichinni dullaa qabatee ruteellaa dhaabatee fiigichaan gatee fiigee dhufee namicha isa dura jirutti kenna. Dirqama isaa baatee dirree ki'abaa. Inni ittaan immoo innis hanga fageenya isaaf taa'e dullaa kana baatee fiigee isa fuuldura isaa jirutti kenna. Inni fuuldura isaa jirus akkasumatti jechaa deemanii dhaqanii manii isaanii ga'u. Egaan haaluma sanaatiin fageenya kaattonni sun walirraa fagaatanii dhaabatanii fi fageenya dhalootaaf dhaloota gidduu jiru yoo fudhanne fakkeenyaaf akka baankiin addunyaa kaa'ee jirutti dhaloota tokkocha waggaa 25. Meegaa dhaloonni waggaa 25 dhaloonni Oromoo walirraa eeqanii dhaabatanii jiran fudhadhu. Jireenya nuti irratti jirru afaan nuti irratti firii taanee bilisummaadhaan haasa'aa jirru kana nu biraan ga'uu fi lubbuu baay'eetu itti wareegame. Abbootiin keenya baay'eetti wareegaman. Aadaa keenya afaan keenya sanaa akkuma sila namichinni dullaa qabatee boodaan jiru fiigaa dhufeetti laatee dhaloota kanaan dura turantu fiigaa dhufee dhaloota ittaanutti kenne. Dhaloota ittaanu immoo dirqama isaa baataa dhufee nutti kenne. Akkasittiin deemaa dhufee nurra ga'e. Nurra harka keenya keessa dullaa sanatu jira.
dullaa sana fiinnee dhannee dhaloota fuuldura keenya jirutti laannu taanaan hojiin keenyas galman ga'u milkoominni hin jiru. So tumsi haa jiraatu haa dhiisu. Nuti garuu barreessitoonni Oromoo hanga nuu danda'ametti dirqama nutti laatame sana ulee nutti laatame sana baannee fuulduratti kaachuu dhaloota dhuftutti laachuun keenya dirqama. Sababa sanaatiin nuti har'a barreessitoota dhaloota dhuftuun nu fuulduraan nu booddeedhaan ka'aa jiraniitiif haala mijeessaa jirra. Wareegama kaffalaa jirra malee wareegama sanarraa nama hammatu waanta hin ta'inii fi hojii aartii keessa hojii ogbarruu keessa turuu keenyaan beela dhufu rakkoo nutti dhufu ari'atamuu nutti dhufu namni nu hubachuu dhiisuunsaa sabni nu hubachuu dhiisuunsaa kitaabni maxxanfame gabaarra olee akka nuti yaadnetti gurguramuu dhiisuunsaa abdii nu kutuu hin qabu. Uummata Oromoo har'a gara miliyoona 47 ga'eera. Garuu barreessaa kitaaba barreessaan tokko maxxansu al tokkotti maxxansiisaa yoo baay'ee maxxanfame 3,000 inni iyyuu hanga waggaa tokkotti gabaarra tura. Yaadiga miliyoona 47 keessaati namni afaan Oromoo barreessee dubbisuu danda'u miliyoona 1 haa ta'u jennu. Fedhii ogbarruu hordofuu kan qabu 100,000 utuu ta'ee barreessaan tokko kitaaba 100,000 gabaarra oolchee saba isaa biraan ga'e jechuun isuma mataa isaatiif iyyuu indaastirii tokko kan isa dhaabsisuu danda'udha. Haa ta'u iyyuu malee sun hin taane jijjiiramni gama sanaatiin utuu jiraatellee hawaasi kitaaba kana bitee dubbisuu maalirra utuu jiraatellee rakkoo biraa gama kanaatiin dubbachuun iyyuu hin danda'amu ture gama dinagdeetiin. Garuu sun sababa hin taaneef har'a dubbatamaa jira. Furmaanni hatattamaa abbootii bira jira. Abbootii qabeenyaan furmaanni hatattamaatti hin goone taanaan saba keenya bira jira. Fakkeenyaatiif maafani waa'ee ispoonseraa kaasas irratti akkan kitaaba tokko darban irratti akkan qoradhee ilaaletti yeroo ammaa kanatti dubbistoonni ogbarruu afaan Oromoo dargaggoota barattoota haayiskuuliif kaampaasii jiranidha. Persentii 80 ol. Barattoonni haayiskuuliif kaampaasii jiran kuni ji'atti maatii isaan irraa maallaqa saamunaa eegan irraati kutataniiti kan isaan kitaaba bitan. Humna hin qaban. Gatiin maxxansaa yeroo ammaa kanatti biyya keenyatti immoo yerootti gara yerootti ol ka'aa jira. So sana bitanii dubbisuuf yeroo isaan itti humna dhaban jira dubbisuuf fedhii yoo qabaatan illee haalli amma jiru isaan daangessuu danda'a. Garuu haala kanaatiin abbootiin qabeenyaa tokko gidduu seenee haala maxxansa isaa kana yoo gargaare gatii ittiin maxxansameen illee gabaarra oolchuun hin danda'amu. Egaa mee rakkoo gama kanaan mul'atu bal'inaan nu ibsite Abraham. Keessumaa rakkoon faayinaansii gama kanaan rakkoo isa guddaa barreessitoota Oromoo irra jiru akka ta'eeti nutti himte. Walaloo kee keessaa inni tokko gabaa qaama miiraa kan jedhu tokko walaloo bareedaa ati barreessitee jira. Walaloo kana akka ati natti himtetti rakkina kana mul'isuudhaaf hin barreesse naan jette. Mee walaloo kana dhaggeeffattoota keenyatti nu dhageessistaa? Egaan kitaaba koo jalqabaa akkuma duratti siif himee utuun Haramaayaa jiruuti kan maxxanse. Yeroon Haramaayaa jiru sana gama tokkootiin nan baradha. Gama tokkootiin kitaabichaan barreessa. Gama tokkootiin immoo qarshiin ittiin kitaaba kana maxxansu walitti qabachuuf jechanii Hararii fi Finfinnee gidduu daldalan ture. Tokko qarshiitti walitti qabattee al tokkotti dhabda. Maaliif hojii itti hojjettu hojii kontiroobaandii waanta ta'eef. Dadhabdee immoo tokko edeen ka'a. Nan dalaga. Yaalii sadaffaa booddee eddiin bakka bakkatti deebi'ee liqeeffadhee ittiin daldaluu jalqabee ittiin irratti hafe haala sanaatiin rakkoo sana hundumaa keessa dabarseen milkaa'ee kitaaba sana maxxansiisuu danda'e. Eddiin kitaaba sana maxxansiisee Haramaayaattis ba'ee booddee kitaaba koo eegeraa Haramaayaa maxxansuuf jecha liqaattan seene. Namoonni naa liqeessanis isa tokko bira dhaqee qarshii
muraasan fudhaa. Jalqabaa utuma homtuu harka koon jiraatinani qarshii amma kanan qabaa hanga nana irratti jedheeni kanan naqu nama isa jalqabaa bira. Isa biraa qarshii hanga ta'een fudhaa. Amma immoo fira koosa tokko bira dhaqee kitaaba maxxansuu fedhe kunoo qarshii abaluu qarshii hanga kana naa laatee abaluu kana naa laatee kana na irratti akka kitaabi koo gabaarra ollee nan gurguree deebisa jedheen fudhadhaa. Nan fudhadhaa utuu jedhu firoota koo waliin ga'a. Firoota koo irraatii haala kanaatiin qarshii heddiin funaanee maxxansee booddee kitaabi saffisaan hin gurguramu. Haala sanaatiin sanachi ba'eesi jiruuf jireenyi koo hanga heddiin mana barumsaatii booddee yaadaaf qalbiin koo waa'ee qacaramanii miindaa nyaataa dalaguu osoo hin taane waa'ee humnaaf yeroo koo akka jirutti barreessama irratti dabarsuuti. Yeroon sana godhu jireenyaatii fi kiraa manaatiif waa tokko tokkoo fi maallaqi si barbaachisa. Kitaabi sun ergaan takkaa gurgurameen hin dhufu kitaaba kan 100 kan 200 sitti dhufa. Yeroo sana itti fayyadamta haala sanaan maallaqi dhuma warri maallaqaa si gaafachuutti qabu. Anaanis sanumatu quunname deebisuu hin danda'u dhumarratti maal gochuutti kaata firoottan kee baqachuutti kaata. Isa sana achiin baqattaa maallaqa keenya nyaate jedhamtaa maqaa si badaa. Utuu waa qabaatte utuu meeshaa mana kiyaa utuu qabeenya dhaabbataa qabaatte qabeenya sana gurgurtee gatii sirra jiru baastee maqaa kee eeggatta. Garuu wanta fudhattee gabaabaatu dhabda. Anas yeroo sanatu na quunname. Amma tuuniin jedhee yaade. Amma tuuni qaamota miiraa koo kana fudhee gabaa dhaqe. Namoota narraa bituun argadhu. Maaliif namni jan qabne jira jaamaani kan maallaqa qabu. Namni gurran qabne jira. Sana isaanitti gurguradheen qaamota miiraa koo gatiin irra jiru baasee bilisa ta'e taa'u hawwa. Walalochi gabaa qaama miiraa jedha. Akkasidha. Ija narraa bitaa ilaaluun nagaa gatii namaa baaseen jaamaa ta'e ta'a. Gurras bitadhaa akka gurguruu fedheera. Abdii firaa guuree garaana guuteera. Urgaaf tiraafoolii fuunfachuu dhiiseera. Sichi kan fuunfattan funyaan irraa bitaa funyaan nan gurgura. Anoon dubbadhu sichis kan koomiti. Sichi kan dubbattan dabalatan tolti. Arraban gurguraa fudhaa muradhaati. Kolfaaf tabi darbee gaddina dhaaleera. Kolfaaf kan uumamtan ilkaan narraa bitaa ilkaan nan gurgura. Warri miilla feetan akkanatti hin dhufne. Waan gurguraan qabu ittiin deemeen quufne. Harkas mureen kennu sichi dhimma baasa. Qalama dhiigaatiin sichi naa barreessa. Diina maqaa faalee lammii sichan faarsa jedha walalochi. Walaloo baay'ee namatti toludha Abraham. Mee gaaffii koo xumuraan jira. Mee dhumarratti dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamsa dabarsitu jira? Dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamsan dabarsu. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti teknooloojiin babal'ateera. Filannoo baay'ee qabna. Yeroo intarneetii kana seennu keessumaa dargaggootaa fi dhaamsan dabarsu. Yeroo baay'ee itti fayyadama teknooloojii kanarratti wanta bu'aa hin buusne caalaa wanta bu'aa buusu. Fakkeenyaaf amma Feesbuukii kanarratti uummanni Oromoo dargaggoonni Oromoo waa baay'ee kaasanii mari'achuu danda'u. Waa baay'ee irratti wal gorsuu danda'u. Hojiuma aartii kanallee ilaallatee muuxannoo naannoo isaanii jiru, aadaa naannoo isaanii jiru sana irratti wal ibsu. Yoo dogoggorri tokko yaada tokko biraa ka'e ani mammaaksa Oromoo kiyaati ammoo natti kan naan liqinfamneef kanan hin fudhanne kanan ittiin fayyadamne citaan tokko luqqaateef manni dhimmisu isa jedhanidha. Maaliif citaan tokko gaafa luqqaatu qofaan luqqaatu? Citaa ishee luqqaate sanaaf vaaliyuu yoo laanne waa'ee citaa sa'aafellee kunuunsachuutti deebina.
sababa sanaatii fi yeroo hojii aartii ogbarruu irratti aadaa irratti waa walitti wantootaanu dubbiidhaan amilee wal cabsuu wal tuffachuu osoo hin taane kennaa walii jechuu wal jajjabeessuu yaada dhufee waliiruu sanaan muuxannoo kanaatiin utuu itti fayyadamaa deemanii kanas kanan jedhe lafaa ka'ee osoo hin taane wantoota ni argu tokko fi dhalootatti wantoota muufadhu sababa jiruuf kanas immoo dhaloota gorsuutti kanan deebi'eef dhalootaaf dhaamsa dabarfachuu kanan filadhee fi abdii kootu isaanirra jira. Nuti abjoonnee dhabne sana isaaniin nuu guuta. Isaantu dhufee isa nuti har'a itti dhamaa jirru kana ulee fiigichaa nuti baannee jirru kana isaantu nurkaa fuudha. Kanaaf akkaataa isaan itti fiiganiif akkaataa isaan itti wantootaan har'a wal gorfachuu qabna walitti himuu qabna. Abdiin qaba. Kanaafanii warran abdii qabu kana hunduma caalaa itti machuu gorfachuuf qeeqoo filadhe. Isaanis kana na dhaga'anii adeemsa kana akka isaan fooyyeffatanii itti fayyadamanii abdiin qaba. Asoosaa Abraham Tesfaye Gudina maqaa dhaggeeffattoota Radio Afuura Biyyaatiin guddaan si galateeffadha. Guddaa ulfaadhu atillee. Galata tokkummaa hundee bilisummaa maraga afaan Oromoo dagam afaan Oromoo afaan Oromoo afaan Oromoo gurratti mi'aawa ya ansagaleke jirrachi bishaani baay'inni jedhee gurratti mi'aawa ya ansagaleke jirrachi bishaani baay'inni jedhee darura fedhamma sa'oidu walaloof lakaawamedhomo hipoof makmaksike darura fedhamma sa'oidu walaloof lakaawamedhomo hipoof makmaksike Kenya Kalete tokuma bilisuma Afaan Oromoo Amas Afaan Oromoo Afaan Oromoo Afaan Oromoo Kenya
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti Radio Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.